Piroofaayilii garee markaza adda addaa irratti godhatan aappii karaa salphaa ta'een bilbiluma keessaniin ittiin hojjechuu dandeessan isin barsiisa diizaayina gargaraatiin bifa pirofeshinaala ta'een. Egaa daawwattoota kiyya waan kana akka namni baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan faa dura hordofa. Aappii kanaas gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarjii kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarjii kana irratti michuu joobis ittanii barreessanii michuu joobis achi booda michuu joobis keessa jala irratti ni baasar tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuujobis.com hojii waan tura tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan sittee sifitaa as lolta ikoonii sarjii kana tura tokkoof kilikni gootu bakka sarjii kanatti qubee raa barreessanii achi booda sarjii fuuldura kanatti kilikni gootu sarjii goositu achi booda ammallee haala kanaan suuraa kana sifitaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappichi gadi buufachuudhaaf sirra oltaa gadeemtu oltaa madeemtu dhumaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa akka jiru jalatti daawunlood keeturtii daawunlood kan tuttaniiti aappii kana bilbiloo keessatti kan buufattanii piroofaayilii garee markaza adda addaatiif ta'u diizaayina garaagaraatiin bifa pirofeshinaala ta'een salphumatti ofuma keessanii hojjechuu dandeessan.